ايوه اشتغلي معاها اشتغلي حرام معجوز ايوه انت اشتغلي معاها روحي اشتغلي معاها يخرب شيطانك انا بقول لك انت روحي شغل سوا سارة تعرفي تسوي قهوة؟ يس تعرفي؟ اوكي يلا سوي قهوة سارة تعرفي تسوي حريص يس اوكي يلا سوي حريص باكر سوي حريص way miskiina gaafa biyyaa baanu kanatti miskiina taana hundi keenya kanatti miskiina taana waan hin beeknes yes jechuu malee maal akka nu ajajasan hin beeknu garuu akkana yes jenna yesiin tun afaan irraa gadi nu buutu garuu maal akka nu jedhan immoo beekuu hin dandeenyu jechuudha. Ashama harka fuune kabajamtootaaf daawwattootaa hordoftoota keenyaa nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan waaqayyo irraa abdii guddaa qaba. Egaa viidiyoo har'aa kana keessatti wanni nagarramillee hin jiru garuu afaan wallaaluun ishee nama raree malee nan garramne jechuudha. Maaliif jennaan keessatti ofin ilaala jechuudha. Kaleechaan gaafan dhufee akkaman ture jedhee yeroo baay'ee viidiyoo akkanarratti keechattan of ilaalaa akkuma isiniin jedhee amma obboleettiin teenya ishii jalqabaa jechuudha. Namichi amma argitan kun sarraatinya hedduu fida. Sarraatinya baay'ee fida. Sarraatinyota kanneen immoo viidiyoo hojjechiisaa, viidiyoo waraabuu akkasumas immoo ጊዜ tokkos hadiyaa birrii akkuma argitan kanatti birrii 100 kennuudhaan viidiyoo waraabu jechuudha. Sijammar immoo yeroo baay'ee birrii 100 takka kennaa hadiyaa waraabu ka 200 illee doolsiisee fi baay'ee barbaachisaadha. Yaani haa ta'u hojiin gaarummaa kanumarraa eegala haa ta'u garuu nuti immoo hojjennee argachuuf malee miskiina taanee argachuun nurraan eegamu odoo humna qabnu odoo hojjechuu dandeenyu yoo hadiyaa ta'e immoo akka hadiyaatitti nuu kennuudha malee kaameraa sanuu waraabuun hin barbaachisu tureyyuu jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuudha. Isaan immoo gaarummaa ofii nuti gaariidha nuti akkana jedhanii fakkeessuu fi malee kana hundallee miti yookaan kaameraa duubatti yoo kana ijoollee tana dhukkeerraa kaasu asumarraan gara viidiyootti sin dabarse jechuudha. Obboleettiin ishee jalqabaanii sarraatinya Filipiiniin achi keessa ni jiru, Itoophiyaanis ni jiru. Isaan keessa amma kan ammaa sun reefu dhiyeenya dhufte amma isaan ishee Filipiinii san wajjin dhaqii hojjedhu jedhaani yeroo jedhaniin kana isheen immoo waan inni jedhuun wallaalee ishee sanis ni yaamtisi deebitee har'a las jettee bareeddeetuma maal hojjedhu jettii garuu maal akka jedhaniin immoo hin beektu jechuudha. Beektu garuu ishiin hojiidhaaf waa gochuuf garuu keechisii hima hojjechuu barbaaddi garuu waan isaan godhe jedhanii sababa wallaalteen immoo giraa gabbaamte jechuudha. Isheen lammataatun immoo madamiin nyaata hojjechuu dandeessaa buna danfisuu dandeessaa jetteeni buna kanarratti gaahwaa jettee gaahwaan kunis yesii jechuu ishii malee gaahwaan kun maal akka ta'e hin beektu. Akkasumas immoo hariisaa hojjechuu dandeechaa jetteeni yes jettee garuu maal akka ta'e hin beektu. Anuu hariisaan maal akka ta'e hin beeku maaliif nyaata Dubaayitiin natti fakkaate kanaafuu anuu mataan koo hin beeku jechuudha. Isiniif galee nyaata Dubaayii ta'e hin beekanii asittis hojjetamee waan hin beekneef nyaanni hariisaa jedhamu kun hin beeku dhugaa rabbii. Kanaaf wanni hin beekne kun baay'ee nama rakkisaa jechuudha. Isarraa kana feemuu yeroo darbee obboleettiin madaamiitiyaa sarraatinyaa wayii fidattee turte jechuudha. Biyyarraa dhugaa rabbii dubbachuudhaa fi daa'imaa fiddee garuu isheen afaan wallaalte jechuudha. Sirma afaan wallaalte yoo madamiin ajejuu ishii waan biraatti fiddi yoo madamiin ajejuu ishii waan biraatti fiddi agajjaa shanii akkas hojjechiiftee garuu afaan wallaaluu sanirraa kan ka'e waan gootu wallaaltee gara biraatti jijjiirte jechuudha. Kana gizeessin hin jedhu afaan beekuun waa baay'eedhaaf nama fayyada. Afaan madamii wajjin afaan walii galuu jechuun qixxee waan dalagaa san hojjetteeti jechuudha. Dhugaan sinitti hima waan ajajamtu san waan godhi jedhamte san gaafa beektee batikikkiliidhaan isuma riilii ta'ee yoo gaafa hojjette madaamonni sitti gammadu. Yeroo baay'ee immoo madaamonni namoota afaan beekan wanti isaan filatanii fi wanta tokkooyyuu yoo isaan ajajan wanti sun sirrii wanna kana naa fidi yoo jette wanta isa sirrii gaafatti geechitu ni gammadu jechuudha.
Isarratti immoo ijoolleen teenya biyyarraa dhufanii haarawas ta'anii haaroftii kun jechuudha kaa'ee ijoolleen amma biyyarraa dhufanii dhugaa carra qabeessan jedha baay'een isaanii maaliif jennaan amma meeshota mana keessaa maal akka jedhame sirritti baratanii leenji'anii dhufaa jiru. Warroonni osoo leenjiin dhufan ijoollee dallaalan wanta hundumaa COCs maallaqaan bitanii waan hundumaa dallaalli fitee ergutu rakkachaa jira malee ijoolleen afaan barattee meeshonni mana keessaa maal akka jedhamu baratanii mannoonni akkatti hojjetaman baratanii dhufan baay'een isaanii rakkachaa jiran jechuudha hedduun isaanii. Kanaaf anamma jidduu kanatti maalan wali ilaalchisa miizanarra kaayee yoo isiniin jedhe ijoolleen odoon baratiin dhufanii fi ijoolleen baratanii dhufan garaagarummaan isaa maal jedhee gaafan ilaalu jechuudha. Tokkoffaa irratti amma akkan barumsa isaanii TikTok irrattis ta'ee waa hunda irratti argaa jiru. Tokkoffaa haala uffannaarran uffanni gaafa asgaan maal akka uffachuu qaban barsiisuun isaanii anaaf na gammachiisa jechuudha. Sababbiin isaa ani gaafan biyyaa ba'u uffata kana haala kanaan uffadhee waan hin baranneef jalqaba gizeen as dhufu gaafa uffata akkanatti uffisan narrifadhee jechuudha. Isinirrallee ga'uu ni danda'a. Maaliif ani kanan seene akkuma biyya kootiin see ture. Inni lammaffaan gaafa mana san seenne madamiin nu ajejee haala kamiin bishaanuma madamiidha haala kamiin fuunee akka geessinu jechuudha. Isiniif galee birciqqoo kana eecha amma namoonni tokko akkanatti birciqqoo bishaanitti gunnira onet gara afaan isaan qabne madamiidha kan geessinutu jira. Gara afaan amma fakkeenyaaf kun birciqqoodha haa jennu birciqqoo kana akkanatti qabne kan madamiidha geechinu ni jirra jechuudha. Laa birciqqoon jala kana qabame madamiidha geeffama jechuudha. Isiniif galee kanaaf birciqqoo kana maal goonare gara jalaa qabannee madamiidha geessina malee afaan irra qabne geessuu hin qabnu jechuudha. Yookaan immoo madaamonni tokko maal jaalatu beektanii gizeen bishaan geechinuuf kana haga birciqqoo san harkaan qabnee fuunee geechinuuf gaafa isheen bishaan hojjechatti bishaan san qin'ee kaanee sahaan irra goonee sahaan san yoo itti kennine sahaanii jechuun akka tirii wayii kakas akka tirii kan gizee bunatti dhiyeechan gizee buna tokko bareeduma guute mana madaamii keessa jechuudha. Xiqqoon kunniin wanta akkasii san irra goonee gaafa madaamota geechinu irra nutti gammadu jechuudha. Isiniif galee kanaafuu ijoolleen amma baratanii dhufaa jiran kun kanallee sirriitti baratu jedhee yaada. Inni biraa immoo gizee madaamiin waamtu maal jedhanii akka oowwaatan. Anamma jalqaba giseen akkuma yeroo darbe viidiyoo isinitti hime yoo na yaaman uun jedhan ture jechuudha. Oofaan jedha jechuudha. Maal akka jedhee oowwaadhu hin beekun ture. Yesiin illee hin jedhun ture. Yesis nan beeka garuu hin jedhu. Akkuma biyya keenya akka aadaa Oromootitti kan namni tokko yoo oowwatu oo jedha. Uu jenna. Akkasin jedha ture. Baay'ee natti kolfaa turanii. Kanallee na'am jechuu hala jechuu baratanii dhufu. Inni biraa immoo mana xaraguudhaan ijoollee baay'een mikinisa kaarabaa xaragaa elektirikii sana kana gaafa qabatan baay'een isaanii ni rifatu jechuudha. Dhugaa nama rifachiisa jalqaba waan hin beekne yoo harkaan qaban waan nama qabatu yookaan immoo waan baay'ee sodaatu ijoollee baay'een garuu isas warroonni barsiisaniiti jiru barsiisanii dhufaa jiru gaafa asgaan haarawaa ta'etti mul'atu. Akkasumas immoo wantoota hedduu jechuudha. Yoo laalu ani wantoota hedduu barsiisanii jiru. Haala kanaan barsiisanii fiduun isaanii baay'ee fayyada jechuudha. Anamma xiqqooshii wantoonni ijoollee dhufaa jiran kana keessatti kumadhu ijoollee baay'een osoo umuriin isaanii gahin kan dhufan baay'eetu jira. Biyaansi biyya Arabaa hojii biyya Arabaa kan danda'e hojjetu dhugaan sinitti hima ijoollee waggaa 25 waggaa 23 yoo ta'e malee ni ulfaata jechuudha. Ijoolleen waggaa 16 18 yoo akka carraa anis garuu gizee sani umuriin kiyya waggaa 16 kan ta'in dhufe haa ta'uti mana Arabaa keessatti yeroo hojjettu ni ulfaata jechuudha. Namatti ulfaata dhugaan sinitti maamtiire baay'ee namatti ulfaata. Oduma namatti ulfaatu garuu umuriin waggaa 20 oduu darbanii gizee biyya Arabaa dhufan dhugaa maaliif ani miidhama kiyya gizee jalqabaa sirriitti hin beekan jechuudha. Agam akkana miidhe umurii daa'imummaadhaan dhufuun agam akkana miidhe nan beekaaf jechuudha. Isiniif galee akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyyaa kanaaf jechuudha. Haalli amma ittiin dhufaa jiran
baay'ee namatti tola jechuu barbaadina sumarraani kana fakkaata viidiyoon har'a qabadhee dhufee kanuma ijoolleen biyya keenya immoo namni dalagaa wallaalu tokko sin jiru kan nu dhibu xiqqooshi afaanuma tana bichaadha jechuudha afaanuma tanatu nama hojii hin beekne nama dalagaa hin beekne nu godhe malee dalagaa wallaalleetii miti dalagaa sirriitti beekti ijoolleen teenya goggoobaziidha bilxiidha waa qabachuudhaan immoo sirriitti bilxiidha jechuudha keessattuu ijoolleen afaan oromoo haasa'uu danda'an waa qabachuudhaan sirriitti bilxiidha siniin jechuu jaaladha turtii na wajjin gootanii ulfaadha galatooma hanga viidiyoo biraatiin walitti deemtu